Niñera. La huno. Galgala ogul library ture maane sin jecha ture. Warri Iran. Bikka haleelan hunda satellite dhaan baasuuf ta'anii yee isinii miti. Kunooti akkanatti gartee nagayni tanuuti haleelle. Nagayni tanuuti haleelle. Nagayni tanuuti haleelle ja'aniiti akkana baasanii jiran. Kana reefun tana gadhiisan jechuu. Okay. Okay. Kana eegaan isinii hime booda durdursoo oduu gartee guyyaa irraan tanaati. Prezidantiin Ameerikaadhaa arraan tana gartee irra deebi'uudhaan akkaataa Ameerikaan Hormuz guutuutti itti dhuunfattee jirtu reefun tana miidiyaadhaa wajjin hogguu haasawa gaafii deebii godhu irra deebi'ee dubbateeti jira. Akkasuma sanitti uggurriin tan blaakeet tan jaaniin gartee akka waraanni Ameerikaadhaa dooniin takkalleenu ta Iiraan yoo taate. Takka ammoo gaazii Iiraan ta fiitee deemte yoo jiraatte. Takkalleenu gartee akka Hormuz keessa hin darbine ni dhorkinaa je'eeti haasawaa jira jechuu. San qofaa miti dubbiin tan gartee isaan irraa haasawaa jiran blaakeedii kana ammaasis biyyootan biraa gartee warreen biyyootan Arabaa akka dabruu danda'anitti isaaniif hayyama gooneeti jirraa je'eeti pirezidantiin irra deebi'ee haasawaa jira. Kana keessa dooniilee olii gad dabartu tana khafalli irraa fudhachuudhaaf deemna. Khafalliin tuni tan hujii waraanni keenya gartee ammaan tana hojjechaa jiru kana khafaltii jechaa jira jechuudha pirezidantiin Ameerikaadhaa. Okay? Dubagaa kana ilaalchisee waraanni Iiraan gara isaaniitiin akka jechaa jiranitti namni amma dura gartee lola amma duraatti Hormuz guututti hin dhuunfatin akkamitti ammaan tana dhuunfata itti fakkaatte. Tanamee ummata maali social media gubbaa ta'anii gartee Hormuz control hin godhanii hujiidhaan control godhanii nu haa agarsiisanii jechaa jiran. Okay? Garuu waraanni Ameerikaadhaa dooniilee isaanii tan lolaa gurguddoo ammaan tana Gulf of Oman ol naqaniiti jiran. Okay? Akka duraanitti Indian Ocean irra jiran amma ol siqaniiti jiran. Wanni kana godhaa jiraniifis haleellaaleen gartee waraanni Ameerikaadhaa naannoo Hormuz kanatti Iiraan itti haleelaa jiraniis akkaataa gartee dadhabina waraana Iiraan eegumsa isaanii dura fashaleessuudhaaf. Isin agarsiisaa obsaanaa takka. Yoo gartee qacollotti isiniif kan mul'atu taate guututti gaasilaa asirratti isiniin bahu yeroo biraatiin guututti gartee istoorii xiyyafarraan kaayachitti dheeyxanii ilaaluu dandeessanii. Karaan kuni Iiraan asiin ni seenaniin kuni ka seenaniini kuni ka ba'aniini. Aayilaandii tana jechuu tan gartee waa hunda kontirool gootu. Biqiltuuni aayilaandii kashaamta jaaniin xiqqoosanii garuu waraanni Ameerikaadhaa aayilaandii tanaas haleelaati jiran toora kanaas gartee akkaana naannoo kana gartee ka jirutti haleelaati jiran. Kana wanni godhaniifis bika gartee eegumsa guddaa waraanni Iiraan irraa qaban duraa balleessuu barbaadan takka laaffisuudha barbaadan. Hogguu isaan kana asirra laaffisan Ameerikaan dooniilee waraana isiidhaa suutatti gartee Hormuz keessa ol neeti jechuudha. Tooftaan amma isaan godhu jiran sani. Achi booda Ameerikaan gartee akka barbaadutti silaa akka taaktikii akka pilaanaatti jechuudha. Takka aayilaandii tana kontirool godhu takka ammoo aayilaandii taan kontirool godhu ta oliisan ta gaaza qabdu jechuudha. Okay? Tuni ta eegumsaati. Garuu akka gartee Iiraan jechaa jirtutti nuti wanni gartee naannoo asitti gartee masarkil ta'ee jiru kana guutuu isaa gartee namayyuu akka irraa fagaatan jennee dubbachaa jirruuf boombiileedhaa fi waan adda addaatu lafa jalatti gartee bika kanatti hidhaa jiraadha. Okay? Kana keessa gartee ifii teessaniif yoo kaseentan taate inshuraansiin doonii teessan isinii kafaltu hin jirtu. Eegumsi gartee durso isinirraa eegama. Waan Ameerikaan isiniin jettu goone jettanii as keessan seeninaadhaa jetteetiti warruma gartee doonii gaazaa olii gad oofuu fi dooniilee meeshaadhaa ajajetti dabarsaniiti jiran. Lolluu kun ammaan tana daranuuti jabaachuudhaaf deemaa isiniin jechuudhaaf. Kana wanni mirkaneessu maali? Xalayaa pirezidantiin Ameerikaadhaa ni gartanii miti Juulaay 10 guyyaa jimmataa jechuudha gara koongireesiidhaa erge. Okay?
guutuun isiidhaa xalayaan tana fakkaatti gara feesbuukitti maxxanseetiin jira warri dubbisuu barbaadan achi dheetanii dubbistanii pirezidaantiin Ameerikaadhaa nuti lolaaf qophaa'uu odoon taane lola seennee jirraa jeeti koongiresiidhaaf ibsa godhee jira jechuudha. Okay? Sana akkasitti quba qabaadhaadha. Garuu breaking newsii guddoon taphataniin isin himu ajaja waraanni Iraan reefuun tana baasan. Okay? Ajaja waraanni Iraan reefuun tana baasan. Ajajni kuni as duuba jira dhugattiin isiniin yaa. Kuni guututti biyyootan ollaa keenyaa jaaniin lal biyyootan ollaa keenyaa guututti qalbiidhaan waan nuti isinitti himnu kana dhageeffadhaadha jaaniin dhageeffatanii miti. Urgent warning Iranian Revolutionary Guard post isaaniitu ibsa kana baase. Okay? Biyyootan ollaa keenyaa akka jirtanitti keessaafuu warreen Ameerikaadhaa fi warra Israa'el hojii hojjetan biyyootan akka United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Jordan, Qatar hundi keessanuu okay? Lolli kuni kaanaan gara lolaatti gartee gara full fledged takkaa'u gartee full kinetic warritti gartee achi garagallaan nuti infrastructure keessan akka jirutti ni balleessina jechaa jiranii. Okay? Kan Gaazaa lal, kan oilii, Gaazaa, infrastructure kan ummata akka jirutti. Okay? Lolli amma booda lola sablaadhaa mitiidha wanni isaan dubbachaa jiran. Lafa teessanii fi waraana keessaniin akkasumas kaampii waraana qilleensaanis lola nu rabbanaa ifii teenyaaf gartee nagayaan tatteenyaan san numan taanee jechaa jiran. Okay? Qalbiidhaan dhageeffadhaa. Alright? So, kana keessatti haleellaaleen gartee isaan gaggeessan amma dura akka gartee miidiyaaleen gabaasa godhaa jiranitti haleellaalee gurguddoon gartee warri Iraan gaggeessaa jiran akka jirtutti kaampii waraanaa irratti. Edda galgalaas arraan tanaas haleellee wanni isaan godhaa jiran kun hundinuu kaampii waraanaati. Inumaatu gartee kaampii waraanaa Bahareenii fi Kuwait keessaa viidiyoolee san footoodhaan hin tolu san yoo footoodhaan wanni hundinuu footoodhaan jechuun gartee wanta hin taatu. Viidiyoo silaa laaltanii viidiyoo gartee bikkasanii akka isaan dhukkeetti kaasan uummanni gaa isin warri gartee Kuwaitii fi Bahareen keessa jirtan silaa'uu dhagoon ooltanii gurraanii si takkaa'uu viidiyooleen gartee karaa gartee sooshaal miidiyaa ta'us silaa'uu gaa akka biyyaatti isin hin garsiisan. Okay? Balbaleensi gartee naannoo sanitti deemaa jiru waan ajaa'ibaati. Yoo gartee asirratti gaa harkitan taate mee isin garsiisuudhaaf ni tattaafadhaa footootti gaa footoo irratti yoo laaltan haleellaalee kana hunda gartanii kan sa'aa meeqa balbalu laal haleellaaleen kun hundinuu bikka waraana Ameerikaadhaati. Jarri gartee akka malee haleelanii jiran. Okay? Tanaatan yidduu doonii tana qaceelloon laalaadha. Doonii tana laalaa qaceellotti. Dooniin tuni taniin kalee live irra oguun ture isin himaa ture. Dooniin tuni haleelamtee jirtiyyee isin himaatiin ture. Ta United Arab Emirateidhaati. Okay? Taankara isaanii lamaatu dhoomee jeetitiin isin himaa ture kalee live irra oguun ture. Doonii tana bikka isin itti dhaabbattee isin hin garsiisa. Okay, laaltanii mika jolon laala. Okay? Doonii tana laala. Galmi siidaa as ta'e. Galmi siidaa bikka kana ta'e jechuu kana baara seentee jirti dooniin tuni. Qaamni siidaa irra guddaan akka jirutti duruu bahara seenee jira. Okay? Dhugaan isin hin jaa wanni deemaa jiru laal wal tuttuqanii wal laaluun ni jirti. Tuni wal tuttuqanii wal laaluudhaa miti.
Tuni maasis wal tuttuqanii wal dhiisuudhaa miti. Kun lola gurguddaadha. Okay? Tana keessatti kun amma United Arab Emirates irraa doonii isaanii gurguddoo lamatu dura qote. Kuni doonii silaa gartee ma fakkeenyaaf taankara jaaniin sanii miti tun. Okay? Tuni mega like super tanker jechuun kan gaaza miliyoona lama ol hin deemu like miliyoona lama fi miliyoona sadii ol hin deemu. Okay? Gaaza gartee barmiila miliyoona lama oli miliyoona sadii ol hin deemu jechuudha. Yoo xiqqaate doolaara miliyoona 10 ol hin deemu jechuudha. Odoo gaazatti hin jijjiiramin. Okay? Gaaza gartee jira jechuudha. Gaaza jira. Odoo gaaza makiinaatti hin jijjiiramne. Nuti gartee xiqqoo confusing ta'ina. Biyya faranjiitti oil jaaniin benziina gartee kan wanta ta'in kan refining godhin kan hin xaliilaifamin oil jaaniin. Okay? Kagartee xaliilfame gaaza jaama. Gaazni kun gaaza gartee kan balbalu kan nyaataatii fi gaazni biraatis akkasii namni cinaan gartee confused ta'a. Kuni gaaza gartee kan makiinaadhaati. Okay? Odoo hin xaliilfamin jechuudha. Akkana taankarii gurguddaan kun baatee deemuun. Kanaatu kunoo gaazaa waliin akkanatti gartee bahara seenaa jira. Eessatti Hormuz keessatti. Amma fakkeenyaaf wanni kanaa kun gartee hogguu kana dhoomee bahara keessa gaseene boombii lafa jalatti hidhamtee jirtu fa'aa dha'uu danda'a. Daranuu gaazni kuni maal ta'a? Bahara irratti gartee gannaqama jechuudha. Naannoo sana akka jirutti it's gonna become natural disaster ta'an. Okay? Khalluunonni gartee ummanni duraan as keessa gartee deemee guurratu. Warreen Oman, warreen Bahrain, akkasuma sanitti gartee United Arab Emirates warrummaan gartee fishermenni warri gartee akkasii baharra deemee khalluuna guuruu san hundinuu guuruu hin danda'an jechuudha. So horii bikka kana gartee guutumatti dirree lolaatti deebiti jechuudha. Kana gartee hin raanfatina. Alright? Tanaafin gartee suuta akkanatti hin garsiisa beeytanii. So wanta tanii gartee isin garsiisuu barbaadutu jira. Ani waa hundarra gartee tan na ajaa'ibsiifte. Ta'as duubaa tana laala. Tuni Bahrain keessa. Yeroo lolli kun jabaatee itti fufaa ture san ummanni Bahrain kuni gabbaaniiti ililchaa turan, gabbaaniiti dhiichisaa turan jeetitiin isin himaa ture. Ni yaadattanii miti? Ummanni Bahrain. Haleellaa Iiraan isaanirra gootuu fi gammachuu gartee garsiifachaa turan. Ni yaadattanii miti? Warreen akkasii cinaa bar mootummaan heera baafteeti yoo viidiyoo waraabdan, yoo footoo waraabdanii social media irra maxxansitan isinii ala gabbee gartee sagalee dhageessu yoo isin qabne mana hidhaadhaa amata 5 yoo xiqqaate hidhamtanii ja'aniiti gartee dubbachaa turan. Arraan tana viidiyoon konfaan gartee waan ajaa'ibaa qaba. Bara kana rabbi kadhatanii du'aayii godhanii iyyanii bara kana gammadanii ummanni Bahrain kun haleellaa Iiraan biyya isaanii dha'uu jirtu irratti jechuudha. Eessa dha'uu jirti Iiraan? Biyya isaanii odoo hin taane bikka kaampii waraana Ameerikaa dha'aa jirti. Okay? Dhugaan isin jaabar akka ajaa'ibaatti gartee dhawanii akkana gammadan. Okay. So let's see. So tana egaan isinii hime booda. Let's see. Let me talk about wanta rainaa so'atiqoo. Guyyaa irraan tanaa akkuma gartee na duuba gartanitti jeneraaltichi waraana Pakistan imala isaa gara Tarkiidhaa godheeti jira. Kunis eega gartee taaziyaa Qatar dhaqe booda. Achi booda Tarkii dhufan. Isaan lachuutu Tarkii waliin dhaqan. Erdogaanis Tarkii ture, Qatar ture. Achi booda gartee Erdogaanis karaa Tarkiidhaa deebi'eeti. Akkasuma sanitti Muniiris Qatarirraa gara Tarkiidhaa dhufa jechuudha. Achitti gartee simannaa ajaa'ibaa godhaniif simannaa head of state silaa godhaniif gartee simannaa silaa prezidantii takkaa gartee prime ministeraaf godhanii ajajaa waraanaatiif godhan.
ajajaa waraanaa akka malee gartee waraana alaga baasanii gartee waamee kan isa simatanii akkasuma sanitti gara gartee defense ministera biyya Turkiidhaatiin simatamee achi booda deemee maas gartee pirezidaantii Erdogan bira dhaqee akka gartee itti ilaalla. This is head of tuni sabloodhaa miti beeka simannaan tun. Okay? Simannaan tun godhamteefi akka gartee humna waraanaatti gartee simatamee akka gartee inumaa gartee hammam takka hariiroon Turkiidhaatii fi Paakistaan akka jabduu taate sin garsiisa. Kana keessatti kunoo asiinis gartee Erdogan ni gartaniimi. Namni gaa footoo tanarraa xiqqoo confused ta'ee Erdogan wanni garsiisaa jiru asirratti waa lamaan isinii barbaada. Dursoo mootummatti gartee akka mootummatti simatamuusaa waan guddoodha jeneraaltichi Paakistaan. Akkasuma san hariiroo jajjabduudha qaban. Sanii miti garuu wanni isinii irraa himuu jiru. Erdogan gara sulxaanaatti if ol baasu jira. Okay? Erdogan pirezidaantummaa keessa hin jiru ammaan tana. Yoo laaltan. Erdogan ol if baaseeti sulxaan if godhee jira jechuudha. Dursoo imeejiidha beetanii akkaataan gartee inni itti taa'uu fi laala hammam takka gartee irraa fagoo akka jiran. Ni gartaniimi? Inni eessa ta'a achi kophaa isaa. Wanni gartee ammaan tan isaan marii godhuudhaaf deeman guddoon marii waraanaati. Tan gartee jiddugaleessa bahaa kanaa fi akkasuma sanitti humnaan amma dura isinii hime san humna Islaamaatii fi biyyoottan Arabaa ilaa hanqa Nikularaatiin eegumsa addaa biyyoottan Arabaa kanaaf godhuu keessaafuu Saudi Arabiyaa fi Qatar. Okay? United Arab Emirates keessa hin jirtu. Tan irraanfatina. Ilaa ammaan tanaa gartee mariin takka godhamaati jirti. Garuu United Arab Emirates Egypt fa'aa hojii jirti. Egypt ammallee gartee jara kanatti dhiyaadhu jettee kadhachaa jirti. Garuu Saudi Arabiyaan hin barbaaddu san. Waan hin barbaanneefis gartee isin himeetiin jira. Ammoo akka haleellaa ammaan tana Iran United Arab Emirates irratti gartee godhaa jirtuu fi waan gartee arraan tana irra godhan kanaa wajjin yoo waliin laaltan ikonomiidhaan United Arab Emirates dadhabsiisuudha. Kuni Saudi Arabiyaadhaaf gaariidha. Tooftaa tan amma dura isin himeetiin jira garuu Iran daranuuti itti jabeessuu barbaaddi. Okay? Kana inumaatu amma reefuun tana gartee artikila ajaa'ibaa tokkootu miidiyaa Ameerikaadhaatiin bahee jira. Inumaatu gartee artikila san isiniin wanta gartee imeejumaan isin garsiisa. Akka gartee irraa hubattanii waan jarri kun jechaa jiran jechuudha. Na dhagaa jirtanii warri mana keessa jirtan. Harka keessaniin taap godhaa, koppiliin godhaadha, sheer godhaa, wayin isin garsiisuu barbaada. Hangaan gartee itti dhufu. Isin garuu, okay, let's see. Yeroo takka beetanii yeroo takka qulfii ta'etu bikka keessan beektu wanta dhiisaadha. Ani oduun isinii qopheesse dhiisaadha. Qulfii makiinaatu gartee bikka keessan beektu yeroo takka qulfiis jalaa badaa takka telefoonas jalaa badaa bikkuma kana teesses jalaa baddi beektanii odumaati ijaan agartuuti si jalaa baddi. Isaan kaa'ee. Meesii ateen gama kaan hin jirtiinsa ani egaa. Okay. Lal akka dukkana keessa jirtanaa fi na duraa badde. Okay, na dhufaa jirti. Ni gartanii miti jiraan. Footoon tuni MBS fi MBZ dha. Footoon tuni yoo xiqqaatte amata 5 dura. Okay? Ammaan tana wanni gartee miidiyaa Wall Street Journal jaaniin miidiyaa gartee akka malee guddaadhaati biyya Ameerikaa keessatti warra sagalees qabu warra dhageettiis qabu.
keessaafuu gartee biizinasa keessatti okay waa'ee investimentii irratti itti dhiheenyaan gara Ameerikaatis kaampaanoota gurguddaadhaas warra gartee waa hunda waan addunyaan tuni keessa jirtu quba qaburraayi information adda addaa guurrachuudhaan waa barreessan. Inumaatu gartee ammaan tana wanni jechaa jiran rabshaa gartee dho'isatti keessaafuu gartee lola biyya United Arab Emirates fi Saudi Arabia jidduutti deemaa jirtu. Tan namayyuu gartee namayyuu ifatti irraa haasootti hin jirre garuu immoo warreen waa'ee investimentiitii fi akkasuma san keessaafuu gartee Wall Streetiin biki gartee stock marketiin Ameerikaa ikonomiin Ameerikaadhaa itti jabeenyaan gartee keessa jirtu tun jechuudha. Okay? Haalaani rifachaa jiranii rakkoo isaan lameen jidduutti uumamte tanaaf. Rakkoon isaan lameen jidduutti uumamte tuni horii tiriliyoona 3 oliititu investimentii harka jara lameen kanaa jira. Yoo jarri lameen kuni akka gartee ammaan tana waldiddaa qaban kanaan waldiddaan isaanii tuni ifatti gartee haas baatu taate namayyuutu khasaaraa jaaniiti gartee ammaan tana alaarmbeelii gartee namayyuu rifachaa jiraa jechuu. Isin galtee? Kanarratti eenyu jabaatee hojjechaa jiran isin duraan beeka lola kana dura United Arab Emirates Saudi Arabia bira ikonomiidhaan akka malee kutteeti jirti. Okay? Garuu lola keessa gartee garee takka qabachuu qabda. Garee takka jala taa'uu qabda. Wanni gartee United Arab Emirates goote nuti Israa'eel fi Ameerikaa hojii jirraa jetteeti isaan gara san fudhatte. Saudi Arabiyaan hanqa dandeessutti gartee qabbanooteeti teessee kanoo Ameerikaas gartee lafaa fi qilleensa isaanii akka Iraan haleena itti dhiisan akka gartee jara kanaatti biyyoottan Arabaatti bilbiltee isinoo maaliif lolan seenne nuti haleeluuf deemnaa hin jenne. Sababa sanitti gartee kan Iraan isaan kan haleeluu itti jabeessiti. Iraanis gartee tooftaa poolitikaadhaan ni beeytiimi. Jarri kun gartee haalaan warra gartee ammayyaati isin hin jee. Jara lameen kana gartee adda baasuu bira dabarteeti. Harka biraatiin Saudi Arabiyaa cinaa dhaabbatteeti jara kana dhawaa jirti ja'aniiti gartee namni hedduun haasawaa jira. Isiin ammoo poolitika mataa siidhaati hamma jarri lameen kun daran adda fagaatuun Iraaniifis gaariidha. Iraan san itti fayyadamaa jirti. Okay? Amma laal tana obboleessi keessan baatii muraasa duraan isin hime. Garuu ammaan tana miidiyaan gartee gurguddaan akka Wall Street Journal kunu artikila barreessaniiti barruu ajaa'ibaa barreessaniiti waan ani isin himaa ture san amma gadhiisaa jiranii isiniin jechuuf obboleeyyan keenya. Obboleessi keessan if dura isin hima. Dhageessanii? Dubagaa oduun tanatti isinii aansu maal seetan? Oduun tanatti isinii aansu. Oduun tanatti isinii aansu maal seetan? Booda maa oduu tan akkami kana walitti qindeessita jettanii gartee gama duubaati warreen gartee ililliifaan adda addaa natti ergitan. Laala pirezidaantiin Ameerikaadhaa arraan tana barruu dheertuu tana maxxanseeti jira. Barruu dheertuu tana gabaabinatti wanni inni jechaa jiru. Okay? Nuti ani jechuu jira gaa Ameerikaan arrabooda biyyootan Arabaa kana biyyootan Arabaa hunda isaaniiti beeka. United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia biyyootan Arabaa kana akka jiranitti gurgurtaa gaazaa isaaniitirraa dhibbeentaa 20 Ameerikaa haayatanii jeetiin amma dura isin himee jira yoo yaadattan taate. Horiin warra Arabaa kana gartee gaazaa gurguran horiin isaanii Ameerikaa dhufaan isin hin jee ni yaadattanii miti. Arraan tana pirezidaantiin Ameerikaadhaa maal jechaa jira? Horii gartee isin kafalliin isin kafaltan nu biratti qarshii parsantii 20. Okay? Gartaniif kana parsantii 20. Amma booda dhiifama isinii goonee jirraa jechaa jiran. Dhibbeentaa 20 ka isin gartee nuu kafaltan dhiifama isinii godhu jirraa. Laki isinii goonee jirraa jaan. Okay? So, borurraa eegalanii fakkeenyaaf biyyootan Arabaa kun hundinuu gara Ameerikaatti gartee dhibbeentaa waan gaazii gurguratanirraa dhibbeentaa 20 hin kafalanii jechuu. Kana wanni godhuufis rakkoo amma isaan keessa jiran kana laalleeti dhiifama isaanii goone. Akkasuma sanitti Hormuz guututti gartee nuutu gaggeessaa pirezidaantiin Ameerikaa akka jechaa jira. Maaliif kana jechaa jiran ani jeena ani jecha isaatiin isin himaa jira. Okay? Iraan kuffisnee jirra.
Waa hundi siidaa diinee jirra. Okay? Tanaafu nutis arra eegallee waan gartee uggurrii tana godhuudhaaf teenyu jecha laal. Hogguu gartee ammaan tana Ameerikaan uggurrii Hormuz irra gootu gaazni gartee nam tokko hin gurguramu jechuudha. Okay? Ameerikaan ammoo jechaa jirtutti warri nuti hayyamnee gaazni gurguratanii jechaa jirti. Iiraan qofa malee. Iiraan tana hin hayyamnuu fi warra isaan irraa bituus hin hayyamnuu fi garuu nam tokkollee gurgurachuu hin danda'anii jechaa jiran. Wanni immoo Tirampiif hin galiin takka Iiraan dooniin takkallee nu biraas ol hin seentu gadiis hin baatu jedhanii jiranii nam tokkollee ammoo olii gadiis hin deemuu jechuudha. Okay? Tanaafuu wanni gartee pirezidaantiin keenya jechaa jiru Oromoon akka jettutti bishaanii jala yaa'eetti. Bishaaniitu jala yaa'aa jechuudha. Kana keessa galiin gartee biyyoota Arabaa sila Ameerikaadhaaf kafalan dhibbentaan 20 san ni haftiif biyyoota Arabaatiif. Sababni itti haftuuf maali? Waan gurguratan hin qaban obboleeyyan keenya. Dubbiin isin galtee? Dubbiin isin galtee afaan Oromootiin isinii mujjira. Guyyaa kaleedhaati illee isinii meetiin ture dubbii Ahmadinejad pirezidaantii Iiraan ka duraanii basaastonni warra Israa'el isa kana qunnamneeti aangoo akka gartee hogguu mootummaan Iiraan tuni hombalte akka inni aangoo fudhatu irratti hojjennee jirra. Akkasitti gartee kuno waan waliin haasoniif waan hunda gartee yeroo gabaabduu keessatti baasuudhaaf teenya jaanitti odeessaa jiranii jeetiin isin himaa ture. Okay? Dubagaa guyyaa arraan tanaa bikka gartee awwaalchaa fi akkasuma sanitti haasawa Ayatollah Ali Khameneiidhaatiif godhan warreen gartee aangaa'onni duraaniitii fi warreen amantiidhaan gartee biyya san keessatti dhageettii qabanni jiranii bikka sanitti gartee dhaqeeti achi hirmaatee ture. Achitti gartee hogguu dhaqee kuno akkuma gartan kanatti TV biyyattii irratti gartee tasniima irratti garsiisaa turanii Ahmadinejad humaata akkallee gartee gurran naqannee kuno nagayaan jirra ummataanis gartee warra kaameraatii fi ummata gartee daawwatee tattaa'ee daawwatuunis salaamtaa isaa gartee akkuma dursanitti salaamtaa godhee fi namni hedduun gartee akka jechaa jiranitti warreen Israa'el basaastonni gartee olaantoonni warra Israa'el kuni akka aangaa'onni Iiraanii fi mootummaan Iiraan tuni wal keessa deebitee wal nyaattuu fi waan akkanaa tana hojjechaa jiranii malee inni gartee jara kanaa wajjinis wal qunnamtiin qabu wanni gartee ja'anii odeessaa jiran kuni isarra maqaa kaayuudhaaf akka gartee silaa inni kuni gartee ajjeefamuufaa ni jiraa miti akka gartee aartee ati duraanuu biyya teenya gaggeessaa turte akkamitti basaasaa wajjin wanta goota ja'anii gartee akka isa ajjeesan fa'aa waan akkasiisan ifiif wal nyaatan jechuudha. Okay? Waan akkasiisanii sammuu waraanaa keessa naquu barbaadamanii ja'aniitti odeessaa jiranii garuu dubbiin tuni dhugaadhaa miti jechuudhaan namayyuu gartee barruulee adda addaa barreessanii fashaleessaa jiranii isiniin jechaatiin ture isiniin jaa jechuudha. Akkuma yaadattanitti gartee guyyaa irraan tanaa pirezidaantiin Ameerikaadha piraayim ministericha Iraaq wajjin wal arkeeti jira. White House-tti marii gaggeessaniiti jiran kanarratti dura dursoo gartee inninis Prime Ministerichi biyya Iraaq pirezidaantii Ameerikaatti irraa waa hedduudha barbaada. Dura dursoo horiin isaanii irra hedduun gartee akka gadhiifamuuf barbaada. Itti aansuudhaan Ameerikaan gartee xiqqoo waraana adda addaa kan biyyattii keessa jiru gara tokkotti gartee akka irraa walitti qaban barbaada. Akkasuma sanitti Ameerikaanis wanni isin barbaaddu guddoon takka gaaza Iraaq kana. Gaazni Iraaq kuni kan gartee Hormuz keessaan bahee akkasitti bahara keessa Hormuz keessa bahee addunyaarra gurguramu kuni akkaataa gaaza isaanii kana tuubboo duraan tolchanii gartee eegaga Siiriyaa irratti lola banan cufaniitu jira. Tuubboon tuni Iraaq irraa kaateeti Siiriyaa keessa deemtee akkasitti gartee gara Yuurooppiidhaa deemti. Akkasuma san cinaanni isiidhaatis gara gartee biyyootan jiddu galeessa bahaa kana keessatti tan gurguramtu Israa'el fi bakka adda addaa irratti jechuudha. Kan yeroo biraatiin keessa isinii baha. Garuu immoo tuubboon tuni sababa gartee lola Siiriyaa keessatti amata 10 oliif cufamteeti jirti. Amma pirezidaantiin Ameerikaa tuubboon tuni akka banamtu barbaada. Maaliif horiin Iraaq kuni gaazni Iraaq akka jirutti harka Ameerikaa jira jee amma dura isinii meetiin jira. Duba gaaza kana gartee amma Iraaq irraa tuubboo duraanii tana keessaan baasanii Siiriyaa fidanii Siiriyaan yorkaa qaba.
Ameerikaa torgaa qaba. Akkasitti gartee gaaza kana karaa saniin akka jirutti gartee gara Ameerikaadhaatii fi biyyoottan adda addaa irratti gurguruudha. Horii gurgurturraa Iraaqummaata kallee hin harkattu, wanni isiin harkattu waan nyaataatii fi waan dhugaatii qofa, waan kiishaa ammaasis kana qofa kannaniif san akkasitti quba qabaaddaadhaa isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduu hedduu jira bargaa gun gartee akkanatti isiniif wanta jechuu kana isin wanta jeenaadha. Duba gaa guyyaa irraan tanaa oduu tana beekaatii reefun tana durarratti isiniin himii tuni breaking newsidha. Taniin amma isin himu qaceloo dhageeffadhaa. Warri dhufee janaadhaa fi wanta takkaaf kute oduu tana dhabaniiti jiranii. Maaliif oduu takka beekaatiin dhiisaa beekaatiin gartee mata duratti isiniin himne arraan tana lola Iraanii fi Ameerikaa jidduutti deemaa jiru kana ilaalchisee Chaayinaan garee takka filachuu siidhaa ibsiteeti jirti. Arraan tana Chaayinaan odoo gartee dubbii isin dho'isin odoo dippiloomaasii isin je'in durumarratti gartee ifarratti mootummaan Ameerikaatii fi warri biraatis jette. Israa'el baanti. Ameerikaa fi warri biraatis daldalaa fi akkasuma san gartee nageenyaan namayyuu hojjetee jiruu isaanii gartee akka barbaadanitti gaggeessuu takka immoo interfiir godhuu jidduu seentee gartee waliin laayixee dirqamaan waan nuti barbaannu namarra gaggeessina ja'anii hojjechuu sanirraa if duuba deebuu qabanii. Yoo gartee wanni akkasii kun kan taane taate rakkoon tuni booda babal'atteeti biyyayyuu waliin ga'uudhaaf teessi kanarraa akka if qusatan. Ammaan tana itti himna jechuudhaani gara Iraan dhaabbachuu isaanii if garsiisanii akkasuma san hujii gartee Ameerikaan ammaan tana godhaa jirtuu fi lolatti deebi'uu isaanii kana gartee balaaleeffachuu garsiisanii jiran jechuudha. Okay? Akkasuma sanitti wanni guddoon takka gartee ta'ee Iraan Chaayinaan arraan tana dubbattuufis bulaakeedii takka gartee haguuggaa amma Ameerikaan Hormuz irratti arraan tana eegalama jettee dubbachaa jirtu kana akkaataa gaazni Iraan naragaa jirtanii miti. Namni Iraan irraa gaaza bitatuu fi gaazni Iraan dooniileen Iraan takkalleenu Hormuz keessa hin dabartu jetteeti Ameerikaan dubbatti asirratti barruu reefuun tan isin garsiise tan irratti jechuudha. Okay? Barruu Trump irratti barruun reefuun tana ta Trump tan isin garsiise san meesa kutte. Okay, jinni fuudhanii deebisti abshir jaa fagoon deeyitu. Jinnin yeroo takka fuutee dubbisti ogguu dubbistee ni jalaa dho'isiti eessa jirtime noota naamiti laala akkana nagooti horii kunoo deebistee jirti ayyee. So amma dhageessanii gaazni Iraan Hormuz keessa baheen gurguramu dooniin Iraanis Hormuz keessa hin dabartu jetteeti Ameerikaan gartee dubbachaa jirti. Gaazni Iraan dhibbentaan 20 ol takka agartee gaazni Iraan kuni dhibbentaan 50 ol Chaayinaatti gurgurama. Kan Ameerikaan ni beeyti. Okay? Wanni gartee amma Chaayinaan gartee dubbii takka malee as baatee gartee dubbachuu jirtuufis wanni Ameerikaan hojjechaa jirtu kuni fudhataman qabu jechaa jiran. Okay? Gara kaaniin ammoo akka gartee Iraan gargaaraa jiran isin ammoo isin ni beeytan. Duraanis isin himeetiin jira. Raashaanis akka gargaaraa jirtu ni beeytan jechuudha. Okay? Sana hunda akkasitti quba qabaadhaadha. Xumura irratti. Lessi ammallee wanta